Gaarri Qunnuudhoo naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaatti kan argamu miidhagina uumamaan kan faayamee fi iddoo seena qabeessadha. Gaarri Qunnuudhoo dheerina sirrii galaanaarraa meetira 3,022 irratti kan argamu akka ta'ee fi gaara qubee waa fakkaatu maqaa masoo gaara W jedhamuun beekamu jala isaatti magaalaa Fiqii jedhamtutti marsee akka jirutu beekama. Beekamtii gaara kanaa kan dabalan ammoo fardeen bosonaati. Fardeen Qunnuudhoo fardeen bosonaa gurmiin jiraatan Afrikaa keessaa kan jalqabaa akka ta'an qorannoon ni agarsiisa. Ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad fi giiftii duree Taayyaachoo gaara Qunnuudhoo fi fardeen Qunnuudhoo daawwataniiru. Bakki seena qabeessi kun sanyii fardeen 48 ta'an akka qabu kunuunsi mootummaa naannoo Oromiyaa fi jiraattota naannichaan taasifamaa fi jiraachuu Dr. Abiy Ahimad himanii gaarri Qunnuudhoo gubbaan isaa diriiraa fi bal'aa waan ta'eef fardeen kanaaf bakka dheedichaa mijataa ta'uu kaasaniiru. እነዚህን የዱር ፈረሶች እንደምታዩት ይሄ ተራራ ቁንኑዶ ብቻ ሳይሆን Fardeen bosonaa kun akkuma ilaaltan gaarri kun Qunnuudhoo qofaa osoo hin taane namoonni tokko tokko boca isaa irraa ka'anii W Mountain jedhuun gaarichi bareedina guddaa kan qabu ilaaluuf kan nama maalalu akka ta'e hubanna. Fardeen kunneenis yoo ilaaltan ilmooleenis waan jiraniif dhaloonni waan itti fufu fakkaata. Gama sanatti fardeen muraasa argina. Asis akkasuma jiru. Fardeen kana fardeen manatti beeknu irraa wanti adda taasisu achii dhufte isaanii osoo hin taane yeroo turmaata isaanii keessatti bocaa fi hojjaa isaaniin jijjiiramuu fi adda ta'uu isaanii argineerra. Qunnuudhoo gubbaa dhaabbatanii magaalaa Harar ilaaluun dirreewwan Oromiyaa hedduu arguun qalbii burraaqsisuun daawwattoonni of gammachiisu. Kanaafis uumama eeguu fi seenaa eeguun dhalootaaf dabarsuun gahee dhalootaa beekumsaa fi hubannaa qabu akka ta'ee fi kanaanis hawwata turizimiif oolchuun bu'aa irraa argachuun akka danda'amu ministeerri muummee Dr. Abiy Ahimad dubbataniiru. እነዚህ መጠበቅ ያስፈልጋል። ኔቸር መጠበቅ፣ ታሪክ መጠበቅ warra kana eeguu barbaachisa. Uumama eeguu, seenaa tiksuu, caalaatti miidhagina isaanii itti fufsiisuun dhalootaaf fayyaduu bira darbee hawwata turizimiifis ta'uu danda'a. Mee ilaalaa walitti bu'iinsa waggoota 500 dura ture keessatti akka hambaatti fardeen hafan har'a isaan bu'uura godhachuun seenaan akka yaadatamu namoonni yeroo sana waraana keessatti hirmaatan akka yaadataman taasisuun isaanii akka salphaatti kan ilaalamu miti. Seenaan akka keenyee fi bakka keenyetti osoo hin haphatin akkuma jirutti turuu kan danda'u ta'uu baatus dhaloonni jabaa dhaloonni beekaa dhaloonni hubatan yoo jiraate garuu akka kanatti dhalaa dhalatti darbuu danda'a. Hawaasni Harargee hawaasa naannoo isaa fi uumama kunuunsu seenaa isaa eeguu fi hojii jaallatu. Kanaanis gaaraa fi fardeen Qunnuudhoo har'aan ga'uu isaa Dr. Abiy Ahimad dhugaa ba'aniiru. ምስራቅ ሐረርጌ ሰው በጣም ብርቱ ሰራተኛ፣ ስራ የሚወድ ታሪክ የሚወድ እምነቱን የሚያከብር uummanni Harargee ba'aa uummata jabaa hojjetaa kan hojii jaallatu seenaa kan jaallatu amantaa isaa kan kabaju naannoo isaa uummata eeguudha. Asitti qofa osoo hin taane asii bahee bakka qubatu hundumaatti uummanni Harargee hojiidhaan beekama. Jabaatanii hojjetanii jireenya isaanii ni fooyyeffatu. Kana irratti hawwattummaan tuurizimii isaa itti dabalamee qonnaan daldalaan tuurizimiidhaan akkas jechaa gara indaastiriitti kan guddatu yoo ta'e jireenya namaa ni fooyyessa. Haalli teessuma lafaa akka ammaa itti jiru caalaatti gaafa namni itti baay'ataa deemu muka dhaabuudhaan caalaatti miidhagsuudhaaf ni mijaawa. Ministeerri muummee Dr. Abiy daawwannaa isaanii kanarratti Itoophiyaan seenaa dubbatamee hin quufamne, qabeenya ammaaramee hin dhumnee fi bakkeewwan daawwatamanii hin quufamne biyya taate ta'uu ishii gaaraa fi fardeen Qunnuudhoo ragaadha jedhan. እዚህ ቦታ ላይ ያየነው ጉዳይ ኢትዮጵያ ተዝቆ የማያልቅ ታሪክ wanti asitti argine Itoophiyaan seenaa dubbatamee hin dhumne bakkeewwan daawwatamanii hin quufamne biyya qabdu ta'uu ishee agarsiisa. Biyyoota birootti bakkeewwan akka kanaa namoonni baay'een kan daawwatanii fi kan ilaalanidha. Biyya keenyatti akka mootummaatti xiyyeeffannoon gadi aanaan kennamuufirraa kan ka'e iddoo akka kanaa baay'ee mul'achuu baatus gara fuula duraatti garuu warreen akka kanaa misoomsaa galii dabalataa irraa argachuufis seenaa itti fufsiisuu akka qabnutu nutti mul'ata.